Oduun siniif dhiyeessu hordoftoota keenya jalqabarra mata dureewwan oduu sinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin Geetaachoo Raddaa bullukoon kanaan dura uummanni Tigraay na badhaase nagaa jechuudhaan sagantaa galataa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay haaraan Jeneraal Taaddasee Warradee qopheesse irratti akkan argamne beeksise. Bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Oduu keenyatti aanuun ammoo Faransaayinn biyya isaarraa ari'uun dhiibbaa biyyoota lixaa hin barbaadu jechuu isaatiin Afrikaanotaan ajaa'ibsiifatamaa kan jiru pirezidaantii Burkiinaa Faasoo Ibraahim Traoree garagalchuuf yaaliin fonqolchaa aangoo gaggeeffame. Yaalii kana keessaas Faransaay harka qabdi jedhamuudhaan shakkamaatii jira. Bal'ina isaa immoo kan dhageessan ta'a. Oduutti aanuun kubbaaniyyaan guddicha Ameerikaa xiyyaarota rookkettii saatalaayitii fi misaa'iloota oomishuun gurguru Booying damee isaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti banate. Kanarraas bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota chaanaalii keenya. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa balaa kan dhugaataan guyyaa guyyaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra. Gamanumaan yaada qabdan immoo koomentii irratti nu barreessaan isiniin jedha. Oduu keenya guyyaarraa keessatti mata dureewwan amma isinitti himee fi kan biroo bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Gara bal'ina oduuttan darba. Amma oduu tokko tokkoon dargaggoonni Gaanaa albuuda baasan albuuda warqee guddaa argatan. Warqeen dargaggoonni kun argatan kun warqee addunyaa irratti argame keessaa isa guddaa ta'uunis tilmaamameera. Warqeen kun doolaara miliyoonaan lakkaa'amu baasuu danda'a. Ulfaatinni isaa sirriin garuu hagammaatti hin beekamne jedhame. Oduu keenyatti aanuun hooggantoota Afrikaa keessaa tokko kan ta'ee fi yeroo dhiyoo as immoo fudhatamummaa guddaa argachaa kan dhufe akkasumallee sirna cunqursaa biyyoonni Awurooppaa Afrikaa irratti godhan cimsee kan moru pirezidaantii Burkiinaa Faasoo Ibraahim Traoree aangoo irraa kaasuuf fonqolchi mootummaa Burkiinaa Faasootti gaggeeffamuun dhaga'ame. Faransaayinn biyya isaarraa ari'uun dhiibbaa biyyoota lixaa hin barbaadu jechuu isaatiin Afrikaanotaan ajaa'ibsiifamaa kan jiru pirezidaantii Burkiinaa Faasoo garagalchuuf yaaliin fonqolcha aangoo gaggeeffame. Waggoota sadiin dura Burkiinaa Faasootti fonqolcha aangoo gaggeessuun aangoo kan qabate pirezidaantii yeroo ammaa Burkiinaa Faasoo hoogganaa jiru Ibraahim Traoree yaalii fonqolcha mootummaa isaanii irratti gaggeeffame fashaleessuu isaa beeksisa tattamaa kaleessa kan baaseen beeksise. Yaanni fonqolcha mootummaa kunis biyyoota ollaasaa Kootii Divuwaar keessatti eegaluu isaa fi dargaggoonni filataman pirezidaantii biyyichaa Kaapiteen Traoree ajjeesuuf yaaluu isaanii hoogganaan nageenya biyyattii ibsuu isaanii BBC'n Afrikaa gabaase. Qaamoleen fonqolcha mootummaa kana yaalan halkanichuma to'annoo jala ooluu isaanii ibsuudhaan dabalataanis Traoreen aangootti dhufuusaa hordofee humna waraanasaa Burkiinaa Faasoo keessaa akka baasuuf kan dirqame biyyi Faransaay fonqolcha mootummaa kana keessaa harka qabaachuunis ibsame. Mootummaan Traoree Ruushiyaa waliin hariiroo gaarii uumuun dhiibbaa Faransaay ofirraa ittisuuf yaalus hagammaatti garuu Burkiinaa Faasoo keessatti nagaa buusuu hin dandeenye. Kanaan dura kolonii Faransaay jala kan turte Burkiinaa Faasoo ammas erga walabummaa argatteetiin booda Faransaay Burkiinaa Faasootiin gibira kaffalchiisuu fi biyyicha miidhuu hordofee pirezidaantiin Burkiinaa Faasoo Traoreen Faransaayinn guutummaatti biyya isaa keessaa ari'uudhaan qabeenya Faransaayinn to'atamee jirullee hiyyeessotaaf hiruu fi bu'uuraalee misoomaaf oolchuu isaatti kan aare biyyi Faransaay Traoree irratti fonqolcha mootummaa gaggeessuuf biyyoota ollaa Burkiinaa Faasoo ta'anii fi mormitoota Traoree biyya keessa jiran deeggaraa akka jirtu odeeffannoon yeroo garaagaraatti ba'aa jiran ni agarsiisa. Traoreenis Faransaay ilaalcha impeeriyaalizimii kan qabduu fi diina Afrikaati jechuudhaan dippiloomaatota Faransaay biyya isaanii keessaa ari'anii kanumaan wal qabatee dhiibbaa Ameerikaas ta'e kan biyya biraa hooggantoonni Afrikaa hin keessummeessinaa jechuudhaan shira kan xaxu warra lixaati waan ta'eef warra lixaatti qabsaa'aa sirni kolonii kufeera jedhamus ammas taanaan kan qabeenya keenya qabatee jiru jaruma kanadha jechuun Traoreen hooggantoota Afrikaaf waamicha dhiyeesse. Oduu biraatiin kubbaaniyyaan guddichi Ameerikaa xiyyaarota rookkettii saatalaayitii fi misaa'iloota oomishuun gurguru Booying damee isaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti banuu ibseera. Booying Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaa Johannesburg keessaa waajjira kan qabu yoo ta'u Itoophiyaan isaaf biyya lammaffaadha. Kubbaaniyyaan kun wayita waajjira isaa Finfinneetti banuu ibsu Afrikaa keessatti waajjira keenya lammaffaa banachuu keenyatti gammachuu guddootu nutti dhagahame jechuun fuula feesbuukii isaa irratti barreesse. Akka Booying jedhutti waajjirri isaa Finfinneetti banamuun maamilootaa fi michoota isaa Afrikaa jiran qixa sirriin tajaajiluu fi walitti dhiyaachuun hojjechuuf carraa bal'aa uuma kan jedhe yoo ta'u hariiroo waggoota 75 darbaniif Afrikaa waliin qabaachaa turan daran cimsuu fi damee industirii daandii qilleensa Afrikaa guddisuuf kun kutannoo guddaa ta'us ibseera. Damee industirii daandii qilleensa Afrikaa guddisuuf kun kutannoo guddaa ta'us ibse.
Boo'ing akka jedhutti hariiroon Afrikaa waliin qabu xiyyaara gurguruu fi tumsa gama balalliin jiru gochuu qofa miti jechuudhaan nageenyummaa fi walitti hidhaminsa naannoo mirkaneessuu, hariiroo fi qindoomina indastirii uumuu akkasumas tajaajila hawaasa Afrikaa keessatti kennuuf kutannoo akka qabus ibseera. Boo'ing waggoota 75 darbaniif lafee dugdaa imala qilleensaa biyyoota Afrikaa kan ture yoo ta'u, ardii kana keessa daandiiwwan qilleensaa maamila ta'aniif 60 kanneen xiyyaara Booying 500 caalan fayyadamanis ni qaba. Adaduma Booying xiyyaarota gosa haaraa oomishuun gabaaf dhiyeessaa deemuun hariiroon biyyoonni Afrikaa kubbaaniyyaa kana waliin qabanis jabaataatii dhufe. Oduudhuma kanaan wal qabatuun Booying biiroosaa Afrikaa Finfinneetti banuun mul'ata keenya idil addunyaa milkeessuuf tarkaanfii murteessaadha jechuudhaan ministeerri geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee dubbatanii Dr. Alamuu Simee sagantaa baniinsa biirichaa irratti argamuun haasawa taasisaniin biirichi Finfinneetti banamuun aaviyeeshinii idil addunyaa irratti guddina Itoophiyaa mul'isuu irra darbee mul'ata idil addunyaa Afrikaa walitti hidhamtee fi badhaate dhugoomsuuf kan gargaaru ta'us ibsaniiru. Itoophiyaan dandeettii geejjibaa fi loojistikii guddachaa dhufe uumuu danda'uu eeranii roodmaappiin waggoota 10 bu'uuraalee misoomaa damichaa ammayyeessuu, baasii daldala geejjibaa hir'isuu fi Afrikaa walitti hidhuu danda'u qopheessuun hojjechaa akka jiranis eeraniiru. Damichaan karoora misoomaa waggoota 10 dameewwan geejjiba baaburaa, misooma buufataa, aaviyeeshinii fi loojistikii ismaartiin seektoroota dhuunfaa akka Booying waliin hojjechuuf karoorri investimentii doolaara biliyoona 74 kaa'amuus himaniiru. Hooggansa dhaabbatichaa amantaa Itoophiyaa irraa qabuuf galateeffachuun tumsa kanaaf qaamolee xiyyaara oomishuun leenjiiwwanii fi boba'aa aaviyeeshinii waaraa irratti tumsaan hojjechuun michummaa keenya ni cimsinaas jedhan. Waliin ta'uun daandii qilleensa Itoophiyaa gara cancala dhiyeessii idil addunyaatti guddisuu fi Finfinnee giddugala kalaqaa eeroospeesii Afrikaa taasisuun akka danda'amus eeraniiru. Sagantaa baniinsa biiroo kanarratti giddugala baate Turkiyyee Afrikaa fi giddugala Eeshiyaatti pirezidaantii Booying Kuulijit Gaatiitii fi Itoophiyaatti ambaasaaddar Ameerikaa Eerwiin Baasingaa dabalatee hooggantoonni olaanoon garagaraas argamaniitu jiru. Oduuttaanuun Geetaachoo Raddaa bullukoon kanaan dura uummanni Tigraay na badhaase nagaa jechuudhaan sagantaa galataa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay haaraan Jeneraal Taaddasee Warradee qopheesse irratti akka hin argamne beekse. Geetaachoon Taaddasaa Warradee waadaa Finfinneetti gale kuffiseera jechuudhaanis komate. Pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay Taaddasee Warradaa waltajjii galataa obbo Geetaachoo Raddaatiif qopheessuusaa hordofee Geetaachoo Raddaa waamicha kana akka hin fudhanne ibsuudhaan bullukkoon uummanni Tigraay na badhaase baay'eetu jiraati kan keen barbaadu jedhe. Kaabineen haaraan Jeneraal Taaddasee Warradaatiin hundaa'e kan garee tokko qofa deeggaree fi garee seera maleessa Dabratsiyooniif kan loogedha kan jedhe obbo Geetaachoo Raddaa ibsa baaseen kaabinee filatame irrattis tarkaanfiin sirreeffamaa hatattamaa fudhatamuu qaba jechuudhaan gaafate. Kaabineen haaraan hojiitti gale kun fedhii garee seera maleessa ta'e tokko qofa kan hojiirra oolchee fi hammataa kan hin taane waan ta'eef fudhataman qabu jechuudhaan gareen TPLF Geetaachoo Raddaan hoogganamu mormii isaa dhaggeesse. Kaabineen haaraan kun hatattamaan sirraa'uu qaba jechuudhaanis waamicha dhiyeesse. Gareen TPLF Geetaachoo Raddaan hoogganamu ibsa baaseen bulchiinsa yeroo kanaan dura ture irratti fonqolchi aangoo gaggeeffameera jedhe. Tigraayitti fonqolchi aangoo erga gaggeeffame guyyoota 40 guuteera kan jedhe ibsi kun seera maleessummaa jiru gara wal dhabdee hamaatti akka hin ceeneef jecha obbo Geetaachoo Raddaa karaa nagaatiin aangoo gadhiisee jedhe. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo haaraan Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradee mootummaa federaalaa fi dhaabbilee idil addunyaa fuulduratti erga mallatteessanii aangoo fudhatanii Oliituun buliin kaabinee garee tokko qofa deeggaru muudan jechuudhaan gareen TPLF Geetaachoo Raddaan hoogganamu pirezidaantii bulchiinsa yeroo haaraa kana qeeqan. Jijjiirama jalqabame kan itti fufsiisu malee adeemsa duubatti nu deebisu fudhataman qabu kan jedhe ibsi kun kaabineen hundaa'e kun hatattamaan sirraa'ee haammataa akka ta'u waamicha dhiyeesse. Kun hin taane taanaan garuu bulchiinsa duubatti hafaa kana jalaa ba'uuf qabsoo gosa hundaa akka gaggeessu ibsuudhaan ejjennoo isaa kanas mootummaan federaalaa fi dhaabbileen idil addunyaa ifatti naaf haa baranii jedhe. Oduu biraatiin manni murtii federaalaa Ameerikaa ajaja pirezidaantiin Ameerikaa VOA cobsiisuun mallatteessuun hojii dhaabsisan seera maleessaa jedhe. Miidiyaan ganna 88 VOA'n hojjettoonni isaa guutuu hojiitti akka deebi'anii fi fandiin isaa akka gadi lakkifamus abbaan seeraa mana murtii federaalaa Rooyis Laambart murtoo kennan. Murtoon manni murtii Ameerikaa dabarse kun ajaja pirezidaantii Doonaald Tiraampiinis kufaa godheera. VOA malees miidiyaaleen lama raadiyoo Free Asia and Middle East Broadcasting Networks jedhaman kanneen maddi maallaqa isaanii Federal Agency for Global Media jedhamu ta'e humna guutuun hojiitti akka deebi'an manni murtichaa ajaje. VOA fi miidiyaaleen kun
kunneen ajaja pirezidaantii Tiraampiin ji'a bitootessaa darbe keessa hojii dhaabsifamanii ergasiitis hojjettoonnis hojiirraa dhaabsifamaniitu jiru. Fandiin isaanis addaan citeetu jira. Tiraamp VOA dabalatee miidiyaaleen kunneen aayidiyooloojii siyaasaa warra gara bitaa yookiin leefti wiingii tarkaanfachiisu jechuudhaan cufsiise. Yeroo ammaa kana garuu manni murtii Ameerikaa murtoo Tiraamp kana kuffisuudhaan miidiyaaleen kunneen akka banaman ajajeera. Oduu biraatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamoo ganda Baddeessaa yookiin Cabbii jedhamutti haleellaa humni finxaalessa faannoo kaleessa raawwate namoonni 13 ajjeefamuu fi dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo buqqa'uu jiraattonni himan. Akka maddeen jedhanitti erga miidhaan gahee booddee raayyaan ittisa biyyaa fi milishaan gara naannichaatti bobbaafamaniitu jiru. Isaan duras humnoonni finxaaliyyiin kun ganduma kana weeraruun nama tokko ajjeesanii qabeenya guddoo saamuus jiraattonni himanii. Torban lamaan dura aanaalee jaartee jaardagaa fi aabee dongoroo keessatti haleellaa gareen kun raawwateen lubbuun namoota nagaa hedduun akka darbe jiraattonni himanii. Bitootessa 28 bara 2025 aanaa aabee dongoroo ganda tulluu mootii keessatti haleellaa humni kun raawwateen lubbuun namoota 15 olii darbuunis ni yaaddatama. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa jaartee jaardagaa ganda Haroo Haaboo keessatti eebila 6 bara 2025 haleellaa raawwatameen lubbuun namoota nagaa 10 olis darbeetu jira. Weerara hidhattoonni faannoo Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti bananiin dhumaatiin bal'aan kan dhaqqabe yoo ta'u, baadiyyaaleen aanaalee akka Abee Dongoroo, Jaartee Jaardagaa, Amuuruu, Giddaa Ayyaanaa, Kiraamuu, Angar Guutee, Haroo Limmuu, Guutoo Giddaa fi Limmuu Galiilaa humnoota kanaan qabamanii jiru jedhan jiraattonni.